Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Gabaabumatti jechuudha har'a kan irraa dubbachuu barbaade waa'ee qubee afaan Oromoo jala sararuu diddiimessuun kuni furmaata afaan Oromoo qubee afaan Oromoo sirreessuudhaaf furmaata fiduu danda'a. Lammaffaratti immoo dogoggorri kun maalirraa uumama? Dhugama ga'umsaa fi dandeettii barreessuu dhabuurraa uumama moo maalirraa uumama kan jedhurraa waan gabaabduu kan dubbadhuudha. Jalqabatti gaafa laallu jala butuun kuni ani akka kootitti jechuudha jala diddiimessuun kuni qubee afaan Oromoo ni sirreessan jedhu. Irruma caalattuuyyuu afaan Oromoo ni miidhaan jedha. Maaliif jennaani gaafa jala sararru namni miira sodaachuu, miira barreessuu dhaabuu keessa galaachuudha. Afaan tokko immoo kan inni guddachuu danda'u haga ittiin barreessiteeni, haga ittiin dubbatteeni jechuudha. Keessumattuu sooshaal miidiyaa irratti afaan keetiin barreessuun, afaan kee guddisuu keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha. Kanaaf qubee jala sararuun yeroo baay'ee asirratti mul'atu kuni gonkumaayyuu akka namni qubee barreessurraa gara duubatti afaan Oromootiin barreessurraa gara duubatti deebi'u taasisa malee furmaata waaraa fidaa jedhee nyaata. Nama sanitti himuu irratti waan gaariidha. Nama saniin dogoggora qabda jettee nama sanitti agarsiisuu waan gaariidha. Garuu an kanarraa nama keessan miiseejii barreessineefi yookaan immoo keessan barreeffama isaa san fuunee itti erginee namni suni akka sirreeffatu gochuun ni dandeenya jechuudha. Gara biraatiin immoo akka diinni ija nutti baasu taasisa. Maaliif jennaani isaan waan biraa dhiisii afaanuma Oromoo kanallee afaanuma sadarkaa addunyaatti ol guddifna, sadarkaa biyyaatti ol guddifna jennu kanaayyuu irratti waliin galle kun kanaan dogoggora jedha, kun kanaan dogoggora jedha waan jedhu diinota keenya birattillee agarsiisuu danda'a jechuudha. Keessoo keenya jechuudha. Keessoo keenya baafnee diinalleef agarsiisuu ta'a waan ta'eedhaaf ani akka nama tokkootti anillee gochan ture. Garuu taa'ee gaafa laalu bu'aa qaba moo bu'aa hin qabu jedhee gaafa taa'ee madaalu waan bu'aa qabu fakkaatee natti mul'anne jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha qubee kana jala sararuuni maal jijjiirama fidaa gaafa jenne jijjiirama fidu yeroo baay'ee jala sararree jirra jechuudha. Garuu kan irratti ilaaluu qabnu maddi dogoggora qubee kanaa maali? Dhugama namni waan qubee barreessuu hin dandeenye fi dhugama immoo waan dandeettiif gahumsa hin qabnee fi waan jedhullee addaan baasuu danda'uu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf mee isin haa kaasu jechuudha. Ammatti qubee kan dogoggoraa jiru eenyu? Namni afaan Oromootiin baratee maastarsii PhD fudhatellee dogoggoraa jira jechuudha. Kanumarraa kaanee dandeettii gahumsa qofaan waliin qabatu jechuudha. Meebii hamma tokko namoonni sirriitti afaan Oromoon beeknee barreessanii sun gahumsaaf dandeettii wajjin wal qabachuu danda'a. Garuu gahumsaaf dandeettii wajjin waliin qabattu jechuudha. Kan akkamitti isinii mirkaneessa? Amma namoonni PhD qaban afaan Oromoo sirriitti beekan kan sirriitti barreessuu danda'an qalamaan yoo barreessan akka malee kan barreessan jechuudha. Gaafa sooshaal miidiyaa irratti barreessan dogoggora ta'ee mul'ata jechuudha. Kuni maaliif dogoggora ta'ee mul'ata yeroo jennu tokkoffaa afaan keenya advaans gochuu teekinooloojii wajjin wal barsiisuu irratti gara booddee jira. Haqa walitti dubbachuun gaariidha. Waan barbaadan haa ta'u malee namni afaan keenya teekinooloojiin guddifnee gaafa jennu hin jenne. Amma reef googilii keessa seene kammaan googilii keessa seene mee deemaa tiraansileet godhaa mee barreessaa gara ingiliffaatti waan jechi sirrii isinii kennaa jechi sirrii isinii hin kennu jechuudha. Kanaaf afaan keenya teekinooloojii advaans gochuudha jechuudha. Kan biraa immoo akkuma afaan ingiliffaa sanitti sooftiweerii yoo nuti
Giraamarii dogoggorre yookaan immoo seerluga afaan Oromoo dogoggorre jala diimessee nutti agarsiisu. Yookaan ispeelingii yookaan qubee nutti dogoggorre jala diimessee nutti agarsiisu. Isa kana diivilooppii gochuudha jechuudha. Gaafa kana diivilooppii goone yoo nu dogoggorre ofumaa diimaa nutti agarsiisa waan ta'eedhaaf kanaaf diimaa waan nutti agarsiisa immoo dogoggora ta'uu beeknee ni sirreessinaa jechuudha. Inni karaan kun karaa sirrii ta'ee mul'achuu danda'a. Kan biraa immoo namni keenya dandeettiin teekinooloojiitti fayyadamuu, dandeettiin sooshaal miidiyaatti fayyadamuu isaa akka inni guddatu gochuudha jechuudha. Yeroo teekinooloojiitti fayyadamuu, kompiitara fayyadamuu, sooshaal miidiyaatti fayyadamuu yoo kan advaans guddisaa kan deemu taate afaan Oromootiin barreessaa kan deemnu taate maal gochaa deemnaa dogoggora jisanii hir'isaa deemnaa jechuudha. Kanaaf jala diimessuun kun xiinsammuu olii miidhuu yoo ta'e alatti. Namni akka hin barreessine dhogguu yoo ta'e alatti. Humaa bu'aa hammasii ni fida jedhee iyyaadu meebii asirratti fooloowarii sheerii maal kan argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma warra kennaa kana gifaa balaa'u jechuun kunillee bu'aan qabu. Nam tokko gaafa inni rakkoo fida akka uummataatti ta'e waan san dura irratti xiinxalla kenninee haasofnee irraa sirreessuun gaariidha waan ta'eedhaaf namoota baay'ee biras akka ga'uudhaaf waan kana sheer mee olii godhaan jedha. Kanaafin yaada kana asirratti kennachuun barbaadde isin immoo maal jettan koomentii jalatti yaada keessan barreessaa jechuun barbaada jechuudha. Galatoomaa ulfaadha.